Attamoltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun wiixata har'aaf qabnu kunoo. Ukraine battalumatti dhukaasa dhaabinsi ta'ee Raashaan waraana ishee biyya ishee keessaa akka baaftuuf jilli har'a marii Raashaa waliin taa'ee gaafatee jira. Gama kaaniin pireezidaantiin Ukraine Vladimir Zelensky biyyi isaanii battalumatti miseensummaa gamtaa Awurooppaa akka argattuuf gamticha gaafatanii jiran. Marii Ukrainiif Raashaa gidduutti har'a daangaa Ukraine irratti kan gaggeeffame yoo ta'u waajirri Zelensky akka jedhutti jilli Ukraine ministeera ittisaa fi gorsaa pireezidaantummaa of keessaa qabaa jedhaniiru. Zelenskiin dhaamsa viidiyoo dabarsaniin gamtaan Awurooppaa gaaffii keenyaa fi hatattamaan deebii akka kennu akkasumas waraanni Raashaa qawwee akka lafa kaa'u gaafatan. Kaayyoon keenya biyyoota Awurooppaa hunda waliin ta'u keessumaa walqixxee ilaalamuudha jedhan. Kun gaaffii sirrii natti fakkaataa ta'us ni danda'a jedhaniiru. Michuu Raashaa akka ta'an hoogganaan Belarus Alexander Lukashenko waraana isaanii 48 waraana Raashaa jajjabeessuuf jecha sa'aatilee yookaan guyyoota muraasa keessatti gara Yukireenitti kan erguuf jiran ta'uu eegamaa jira jechuudhaan odeeffannoon tikaa kan Yuunaayitid Isteetsi biraa argame hubachiisee jira. Belarus gama kaabaan haleellaan magaalaa Kiev irratti akka gaggeessan kan taasifte yoo ta'u wal waraansa kana keessatti humnootiin addaa kan Belarus muraasatu keessatti hirmaateera jedhamee amanama. Garuu Raashaan dura dhaabbannaan hin eegamin Yukireen biraa waan ishee mudateef jecha akkasumas Kievin to'achuu waan dadhabaniif jecha pireezidaant Puutiin michuu yeroo dheeraa akka taate Belarus akka waraana ishee ergitee jajjabeessitu kan gaafatan fakkaata jedhameera. Humnootiin Belarus waraanni Raashaa Kievin akka to'atu jajjabeessuu qofa otoo hin taane Yukireen kaaba dhiyaa fi waaltaa keessatti magaalaa daangaa akka taate Lviv lafa namoonni baqatan 10,000 hedduun gara Poolaanditti ce'uuf guyyaa 2 eegaa jiran dabalataa sodaa jedhu jira. Dhaabbatoota dhuunfaa kan Yuunaayitid Isteetsiif piroojektootaaf dhaamsa keekkachiisa tika biraa kan darbe yoo ta'u magaalaaleen gama dhiyaa ammaan booda nagaa ta'uu akka hin danda'in ibsamee jira. Hojjetoonni dhaabbatoota dhuunfaa yookaan NGO kanneen ammayyuu Yukireen keessa jiran gandeen naannoo daangaa jiran keessatti haleellaa misaa'ilaa jalaa bakka itti dahachuu danda'an akka seenan haleellaan gandeeniif magaalaalee gurguddoo irratti qiyyaafatan jalaas akka of oolchan gaafatamee jira. Belarus har'a caalmaa sagaleedhaan meeshaan nikuleeraa biyya ishee keessa akka kaa'amu akkasumas humnootiin Raashaa haala dhaabbataa ta'een deeggaruuf murteessitee jirti. Seerri ijoon duraan ture jijjiiramuun kun isa duraan Belarus gam tokkoofiyyuu hin loogdu jedhu ka dukkaneesse yoo ta'u Raashaa waliin immoo walta'iinsa waraanaa jabaa akka qabaattuuf karaa saaqe. Raashaan humnooti ishee Belarus keessa kan qubachiifte yoo ta'u boodas akka isaan gara Yukireenitti qajeeluun kamisa darbe weeraran ergitee jirti. Erga kufiinsa biyya tokkummaa Sooviyeet duraanii as lafa Belarus irra meeshaan nikuleeraa ennaa seenu kun ka jalqabaati. Seerri ture fooyyessuun kun yeroo pireezidaantiin aangoo irratti turu kan waggaa 5 marsaa 2 qofa jedhus akka hafu taasise. Kunis pireezidaantiin haaraan waajjira yoo qabate qofa hojiirra kan oolu yoo ta'u Lukashenkoon marsaa biroofis akka dorgoman karaa saaqee jira. Gamtaan Awurooppaa tarkaanfii ammaan duran baratamneen Yukireeniif meeshaa waraanaa akka bitamuuf maallaqa kennuuf karoorfachuusaa dilbata kaleessaa beeksisee jira. Weerara Raashaan Yukireen irratti gaggeessiteef gamtaan Awurooppaa uggura kaa'uunsaa ni yaadatama. Karoora gamtaan Awurooppaa meeshaalee waraanaa bituuf maallaqa kennuuf baafate kun yuuroo miliyoona hedduu kan caasaa haleellaa samiirraa ittisu meeshaalee farra taankii, rasaasaa fi meeshaalee waraanaa kanneen biroo humnootiin waraanaa kan Yukireeniif bituuf oola. Kana malees waan akka boba'aa, waan ittiin qaama haguuganii ofirraa ittisan, koofiyyaa sibiilaa fi waan gargaarsa wal'aansa fayyaa akka sadarkaa duraaf kennamu gargaaran dabalata jedhameera. Bakka bu'aan sadarkaa olaanaa kan gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell akka jedhanitti. Another taboo has fallen. The taboo that the European Union was not providing arms in a war. Waan ammaan dura hin baratamne kan biraa tokkotu hafeera. Kunis gamtaan Awurooppaa duula waraanaa keessatti meeshaa waraanaa hin kennu kan jedhu. Dhuguma kunoo amma gochaa jira. Sababiinsaas waraana Yukireen gargaaruuf duulli ammaa kun hirmaannaa keenya gaafata.
Pireezidaantiin Koomishina Awurooppaa Ursula van der Leyen tarkaanfiin kunii fi kabiraan barbaachisaa ta'an hoogganoota gamtaan Awurooppaa ni raggaasisu jedhanii eegaa jiru. Tarkaanfii kanneen biroo jechuun miidiyaalee masaraa Kireemliin deeggaran xayyaarota Raashaa samii biyyootii gamtaa Awurooppaa irra kan balaliin ittisuu akkasumas Beelaaruus irra uggura kaa'uu dabalataa jedhameera. Uggurri haaraan Beelaaruus irratti fudhatamu keessumaa daldala gama mukaa, tamboo, simmintoo, sibiila dabalatee ishee miidhuuf jira. Kunis uggura gamtaan Awurooppaa guraandhala 26 baankilee Raashaa irra kaa'etti dabalataa jedhameera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggaa 10 booda weerara dhukkuba busaa dhaqqabeen baatilee darban 6 keessatti namni 24 du'u waajirri fayyaa kan bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa beeksisee jira. Weerarri dhukkuba busaa dhibba keessaa harka 23 dabalu waajirri fayyaa naannichaa keessatti daayirektara kutaa ittisa dhukkubootaa fi fayyaa jajjabeessuu kata'an obbo Maalee Maate raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Busaan akka haaraatti kan babal'ate keemikaalli biifamuun dhaabbachuusaan akkasumas saaphanni siree dhaabbatoota addunyaa biraa kennamaa turan amma addaan cituu fi dagannaan ta'uun ibsameera. Faca'ina dhukkuba busaa ittisuuf waan hir'ate mara guutuun akka barbaachisu itti gaafatamaan kun ibsuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Keeniyaan nama vaayirasii kooroonaa fi busaan qabamu kan agarsiisu meeshaa ofii hojjechuuf yaalii gooteen milkooftee jirti. Dhaabbati qorannoo waa'ee fayyaa kan Keeniyaa akka jedhutti meeshaaleen kun hatattamaan dhukkubicha kan agarsiisanii fi hatattamaan kutaaleef kan ergaman ta'uu hubachiise. Hayyoonni saayinsii kan dhaabbata qorannoo fayyaa Keeniyaa gama isaaniin erga weerarri vaayirasii kooroonaa jalqabee kaasee haala dhaabbataa ta'een waan dhukkubi kun nama qabuusaa ittiin qorachuun danda'amu waan naannoo isaanii jirurraa hojjetanii biyyi isaanii dhukkuboota lameen faccisuu fi yaalii gootu gargaaruuf hojjetaa turan. Keeniyaan meeshaa akkasii hojjechuu isheetiin kutaa sana keessa akka jalqabaa ta'u ogeessi addaa kan waa'ee dhukkuba busaa akka ta'an Firaansis Kimaanii ibsanii jiru. So we have a kit that is stable in such environment that is accurate and being a local. Meeshaa qorannoo naannoo keenyatti hojjetu qabna. Sirriitti kan hojjetuu fi waan naannoo keenya jirurraa waan hojjetameef gatii salphaan bitatu. Hojjettoonni tajaajila eegumsa fayyaa hawaasaaf ennaa itti gargaaraman waan ogummaa guddaas gaafatu miti. Kana malees hatattamaan bahiin qorannaa gaggeeffames ni baramaa jedhaniiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Raashaan weerara Yuukireen irratti geggeessiteen lammiiwwan Afrikaa Yuukireen keessatti danqaman ilaalchisee oduu gabaastonni VOA kan isaan nu ergan ittaansuun dhiyeessina. Kan lola Yuukireen jalaa dheesse barataa lammii Naayijeeriyaa akka ta'e Adoonis Ayyoo Osolaabii wixataa irraa innaa Hangarii dhaqqabu waa'ee hiriyoota isaa boodatti dhiisee deeme kan isa yaaddessu ta'uu dubbata. Namoonni irra hedduun magaalaa dhiisanii ba'aniiru. Yoo nama naannoo sanaa miti taate namoota waliin dubbachuun rakkisaadha. Waan barbaaddu argachuufillee rakkoodha. Keessumaa bakka ciisichaa. Namoonni hin ciisan. Gara buufata baabura imaltootaa lafa jala jiruu dhaqanii achi taa'u. Baay'ee qorra. Halkan lafa taa'an miti. Magaalaa keessaa dho'iinsa boombii waan dhageenyuuf filmaata kabiraan qabnu. Barattuu kabiroon Jeesikaa jedhamtullee haalli muddamsuu magaalaa Kharkiv keessaa keessumaa erga boombiin mana ishee cinatti dho'ee booda Yuukireeniin dhiistee akka baatu na dirqisiise jetti. Gama biraan oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Jaaksan Imfungaanyi barattoota Yuukireen magaalaa Kharkiv keessatti danqaman dubbisee jira. Lolli Yuukireen guyyaa 5ffaa qabatee innaa jiru kanatti jiraattonni lammiiwwan Afrikaa irra jireessi barattoota ta'an waraana weeraraa Raashaaf waraanni Yuukireen kan naannoo immoo ofirraa ittisuuf geggeessan gidduutti danqamanii jiru. Hedduun isaanii mala ittiin gamasii ba'an barbaadaa jiran. Haa ta'u malee yeroo ammaa balaliin biyyattii keessaa ba'an waan hin jiraanneef hedduun geejjiba lafoon deemuudhaan biyya hollaa kan akka Poolaand dhaqqabuuf yaalaa jiru. Kanneen biroon kan akka lammii Taanzaaniyaa Deevid Nusuuyaa kan magaalaa daangaa Raashaatti dhiyoo fageenya walakkaa sa'aatirra jiru magaalaa Kharkiv keessa jiraataa ture nageenya ofiif mala gaariidha jechuudhaan achumatti hafuu filate. I'm now in the city of Kharkiv
The city of Kharkov is situated at the eastern of Ukraine and is. Ani amma magaalaa Kirkiiv keessan jira. Magaalaan Kirkiiv Ukraine gama bahaa fi naannoo daangaa Raashaatti argamti. Kaleessa dho'iinsa boombii hedduutu ture. Har'a garuu kan kaleessaaf dheengaddaa turerra haalli isaa tasgabbaa'ee jira. Erga lolli kun jalqabee as manaa bahee yoo ta'e Deevid gaafatame ala ba'uuf dhiisuu yaalaa jirra. Yeroo dhumaaf kanan manaa bahe kamisa darbee jedhee jira. Odeeffannoo waa'ee lolaa geggeessamaa jirus maddeen adda addaa kan akka televiziyoonaa, intarneetii, yuutuubii, waatsaappii fi feesbuukii irraa argataa jirra jedhe. Kaleessa innaa lolli geggeessamaa turetti garuu intarneetiif ibsaan adda citee ture har'a garuu gaariidha jedhe. Nyaata kana dura bitanne xiqqoo qabnaa namoonni garuu hanqinni nyaataa isaan mudataa jira jedheera. Deevid hiriyoonni isaa kanneen biroon gamasii ba'an yoo ta'e gaaffiin dhiyaateefii jira. Akka odeeffannoo jirutti barattoonni Afrikaa daangaa irratti danqamaniiru. Biyya ollaa keessatti dahata argachuuf yaalii godhan ilaalchisee maal akka isaan dubbataa jiran illee. I have one of my friends who started the journey with his family from Thursday. He just called me today that said that he has already today. Hiriyaan koo kan maatii isaa waliin kamisaa adeemsa jalqabeetu jira. Har'a naaf bilbilee naannoo daangaa Poolaandii dhaqqabuu natti hime. Barattoonni hagi tokkollee daangaa Poolaandii dhaqqabuu isaanii dhageen jira. Garuu daangaa ce'uu hin dandeenye. Kaan isaanii karaa jijjiirratanii biyyoota dhiyoo jiran kan akka Hangarii, Roomeeniyaa fi Slooveekiyaa deemuudhaan ce'uu yaalaa jiru. Gama biraan lammiiwwan Itiyoophiyaa mana hidhaa Yuukireen keessa jiraatan keessaa ፍጹም kan jedhamu haala keessa jiru waahila keenya afaan Amaaraa Tsiyoon Girmaaf ibsee jira. ወደ ዩክሬን የሄድኩትኝ ከ3 ዓመት በፊት ነው. Gara Yuukireen kan dhaqe waggaa 3 dura barnootaan deeme. Yeroo ammaa kan nuti jirru mooraa keessa. Mooraa baqataa Yuukireen jedhama. Magaalaan Waaski keessa ta'ee xiqqoo achi ba'ee waan akka bosonaa keessa jira. Ji'a 4, ji'a 6 fi ji'a 16 kanas jiraatetu jira. Lammiiwwan Itiyoophiyaas jiru 5-6 taana. Kaleessa warra Jarmanii quunnamuu yaallenuuf hin deebisne ambaasaaddar muruudhaaf ergaa dhiiseen ture. Fitsum akka jedhetti haalli nuti keessa jiru sababaa lola deemaa jiruun baay'ee sodaachisaa waan ta'eef maatiiwwan keenya as akka jiru hin dhiphatu jennee waan sodaanneef itti himnee jedha. Kanatti aansuudhaan qophii torbanii qophii ispoortiitti dabarraa. Walwaraansa Raashaaf Yuukireen gidduutti taasifamaa jiru hawaasa ispoortii addunyaa keessattis falmiidhaaf mormii kaasisaa jira. Taphaawwan kanaan dura Raashaa keessatti karoorfataman haqamanii jiru. Biyyoottan biraatti akka darban illee taasifameera. Federeeshiniin kubbaa miilaa addunyaa gama isaatiin tarkaanfii fudhachaa jira. Dhimma kanarratti Bafaqaaduun gaazexeessaa ispoortii Eebbisaa Nagaasaa Swiidin irraa afeeruudhaan dubbiseera ittaanee dhiyaata. Yeroo ammaa walwaraansa Raashaa fi Yuukireen gidduutti taasifamaa jiruun kan ka'e dirree ispoortii irrattis wanneen mul'achaa jiran jiru. Kanneen keessaa tokko taphaawwan kubbaa miilaa addunyaa isa bara kana ji'a sadaasaa Kaataar keessatti taasifamu irratti biyyoottan irratti hirmaatanu tapha gulaalaa taasisaa jiru. Taphaawwan kana keessaa inni tokko tapha Raashaa fi Poolaandi bitootessa 24 taasisu jedhamee karoorfameedha. Sababa wal waraansaatiin kan ka'e Poolaandi Raashaa waliin hin taphattu jetteetti. Poolaanditti aanuudhaan Siwiidinii fi Cheek Riippaabilikis diddaa agarsiisaniiru. Amma ganama har'aatti Ingilaandis itti dabalamteetti. Biyyoottan kun Raashaa waliin hin taphannu jechuu qofa ittuu hin ta'in Raashaan akka tapha kubbaa miilaa addunyaatti hin hirmaanne ugguramuu qabdi jechaa jiru. Federeeshiniin kubbaa miilaa addunyaa yookiin fiifaan gama isaatiin filannoo biroo dhiyeesseera. Karaa biraatiin shaampiyoons liigiin Awurooppaa baranaa Raashaa keessatti xumuramuu fi karoorfamee ture. Yeroo ammaa garuu karoorri sun haqamee gara Firaansitti darbeera. Gareewwan kubbaa miilaa Ingilaandi keessaa tokko kan ta'e gareen Cheelsii kan abbaa qabeenyaa biyya Raashaa saa'iba pirezidaantii Raashiyaa Bilaadimiir Puutiin akka ta'an kan dubbatamu Roomaan Abraamoviich. Qophiin ispoortii keenyaa irraa waa'ee kanarratti kan xiyyeeffatedha. Xiinxalaan ispoortii Eebbisaa Nageessaa biyya Siwiidin irraa ijoowwan qophii ispoortii keenyaa har'aa kana ilaalchisuudhaan taateewwan amma ammaatti raawwatan ibsuudhaan qooda fudhata.
Eebbisa biyyatti jirtu dabalatee Poolaandii fi Cheek Rippaabilikii tarkaanfii wal fakkaataa fudhachuudhaaf murteessaniiru. Maal jedhaa jiru? Gulaalii waancaa addunyaa bara 2022 Kaatar irratti gaggeeffamuutii fi biyyoonni adda addaa qopheessuudhaaf yookaan immoo gulaalii taphachuudhaaf karoora qabu. Karoora kana keessaa immoo biyyoonni kan akka Poolaand, Siwiidin, Cheek Rippaabilik, Raashaa wajjin taphachuudhaaf karoora qabu. Haala kanaatiin biyyoonni kun dhawaataan Poolaand irraa jalqabee Siwiidin, Cheek Rippaabilik egaa akkuma ilaalaa jiru qophiiwwan adda addaatiinis immoo biyyoonni kan akka Ingilizis Raashaa wajjin taphachuu akka hin barbaanne fedhii isaanii agarsiisaniiru. Kunis immoo deeggarsa Yukireeniif yookaan immoo lolli Yukireen irratti gaggeeffamaa jiru kun dhaabbachuu qaba kan jedhurraa kan ka'e waan ta'eedhaafi. Egaa haala kanaatiinis garuu ta'us murtee fiifaan immoo eegamuun barbaachisa waan ta'eef fiifaanis egaa murtee sa'aatii muraasa dura godheetiin akkaataa kanaan biyyi Raashaa alaabaa fi yookaan faaruu biyya Raashaatiin alatti akka hin taphanne gochuu akka hin taphanne taasisee jira. Murtee kana egaa kan morman biyyoota kan akka Poolaand fi Siwiidin sa'aatii murtuu duratti akkasuma murtee fiifaa mormaniiru. Haala kanaanis marii gabaabaa gochuudhaan biyyoonni kan akka Siwiidin, Poolaandii fi Cheek Rippaabilik waliin mari'annee murtee keenya gabaabaa fiifaatti dabarsina jechuudhaan dubbataniiru jechuudha. Tarkaanfii biraas immoo fudhatameera ammas tapha xumuraasa Shaampiyoons Liigii Awurooppaa bara kanaa Raashaa keessatti taasifamaa ture. Amma isas wanii Raashaa irraa fuudhanii gara Firaansitti dabarsaniiru miti? Eeyyeen sababiin isaas akkuma beekamu kun ifadha. Namoonni baay'een taphattoonni atileetonni bebbeekamoon waan kana sirriitti mormaniiru. Mormiin kun immoo biyya nagaa qabdu biyya teeritorii mataa isheetii qabdu Yukireen weeraramuun qabdu rakkoon jiraate furmaanni kan argamu mariidhaan kan jedhu ejjennoo waan qabaniif wanta kanarratti haala salphaa ta'eetiin murteessuu barbaachiseera jechuudha. Maaliif Chaampiyoons Liigiin kun beekamu addunyaatti beekamaadha. Tapha xumuraa kana immoo nama hedduutu daawwata. Fakkeenyummaa gaarii ta'anii mul'achuu waan qabaniif Federeeshiniin kubbaa miilaa Awurooppaa fiifaa wajjin ta'uudhaan dhimma kana murteessanii jiru. Egaan Paarisitti Firaansi akka qopheessitu wanta kanas imideetillee walii galanii jiru. Egaa Raashaan karaa baay'eetiin ikonomik saanshinii dabalatee baay'eetiin akkaataa kanaatiin miidhamaa akka jirtu ilaaluun danda'ama jechuudha. Kilabiin biyya Ingilaandi keessa jiru Cheelsiin yeroo ammaa addunyaa irratti garee tokkoffaarra kan jirudha. Mo'atee jechuudha. Garuu garee kana abbaan qabeenyaa garee kana immoo nama Raashaati. Keessumaa immoo Vilaadimiir Puutinittis immoo nama walitti siquudha jedhamanii kan beekamanudha. Roomaan Abraamoviich. Kaleessa natti fakkaata. Sanbata kaleessaa murtoo tokko dabarsaniiru. Akkaataa bulchiinsa garee sanaa ilaalchisee jechuudha. Inni wanti sun maal jechaa jiru Abraamoviich? Egaan akkuma beekamu Abraamoviich egaa sooressa addunyaa kana keessaa tokkoffaadha. Keessumaa biyya Raashaatii dhufuu isaaniirraa kan ka'e sooreyyoonni baay'een walitti hidhiinsa Puutiin wajjin akka qaban beekamaadha. Kanaafuu deeggaraa Puutiin ta'uu isaanii ifatti beekamaadha. Amma ilaalamaa kan jiru sodaan wayii akka jiru mul'achaa jira. Egaa gareen tola ooltummaa Cheelsii akka hoogganummaa fi yookaan immoo teekerii akka godhu isaaniif dabarsuu isaanii yeroo dheeraatiif waan kana akka yaadaa turan dubbatanii jiru. Ta'us garuu shakkiin adda addaa uumamaa jira. Maaliif kun amma ta'e kan jedhus jira. Kunis immoo yaadonni garaagaraa ba'aa jiru. Tarii mootummaan UK yookaan immoo Ingilaand sababa isaan hariiroo Puutiin wajjin qaban irraa kan ka'e sankshin yookaan immoo qoqqobbii Abraamoviich irratti gochuudhaaf karoora
qabu laata kan jedhus immoo dhufaa jira. Ta'us garuu rakkoo nama uumamaa jiru seerrumti illee tola ooltonni garee Cheelsii yookaan immoo garee Cheelsii keessatti seerri isaaniif eeyyamuu jira. Kilaba kana olaantummaadhaan akka hoogganan akka teekkeeru godhan seerri isaaniif eeyyamuu jira kan jedhus qoratamaadha kan jiru. Shakkii guddaadha kan jiru. Kanaafuu Abramovich naasuu keessaan waan kana waan dabarsanii fi nama iyyuu akka hin mariisisnetti dubbatamaadha kan jiru. Maal akka ta'es ifa miti jechuudha. Walumaa galatti wanta kireer ta'e yookaan immoo qulqullaa'ee kan mul'ate tokko hin jiru. Garuu sodaan Abramovich qoqqobbiin irratti ta'uu danda'a yookaan immoo irratti kaa'amuu danda'a. Sababa isaan hariiroo Puutiin wajjin qaban yookaan immoo deeggara Puutiin ta'uu isaanirraa kan ka'e kan jedhudha. Egaa ilaalla jechuudha.